barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Lammiin baratee gaaffii mirgaa gaafataa jedhe Jeneraal Taaddasaa Birruun. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun qophii ammas barnootaati. Egaa jiruu fi jireenya isaa keessatti dhalli namaa naannoo isaarraa ni barata, maatii isaarraa ni barata, akkasumallee biyya isaarraa ni barata. Nus kanumarraa kaanee qophii ammas barnootaa jedhuun dhufnee jirra gaa. Qophicha waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaa akkasumas ogeessi kaameeraa keenyaa Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Ammas barnootaa kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Galatoomiin maqaa kee? Maqaan koo Siifan Gaaddisaan jedhama. Maqaan kiyya Obsii Mangistuun jedhama. Maqaan koo Dajanee Warqinaan jedhama. Dammee Camadaan jedhama. Maqaan koo Lammii Araarsoo jedhama. Maqaan kiyya Olaanaa Fayyeeraan jedhama. Ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Barnoota barnoota Ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. barnoota barnoota Ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. barnoota barnoota Ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon oromoota. Har'a miidiyaa hawaasummaa fayyadamteetta? Miidiyaa hawaasummaa har'amoo hin fayyadamne ilaalle. Walumaa galatti miidiyaa hawaasummaa maal fa'aa fayyadamta? Miidiyaa hawaasummaa yogguu jettu Feesbuukii fa'aa jechuudha. miidiyaa okay Oromiyaa Broadcasting fayyadama. Faanaa Broadcasting na fayyadama. Kanniinidha. Maal fa'arraa baratte isaanirraa? Isaanirraa moo yaa'u waan tokko irraa nan baradha maaliin hoggaa jette fakkeenyaaf Oromiyaa Broadcasting irraa hoggaan laalee yeroo ijoollee kan koo wajjin yeroon isaa gaammee itti dabarsu jira. Yeroo gaarmee wajjin nan dabarsaa oduu garaagaraatis irraa geeffadha. Kana isaan irraa fayyadama. Hamma tokko na fayyadama baay'ee soo ta'uu baate. Maal fa'aa fayyadamta? Kan akka Feesbuukii, Oonlaayinii, Teelegiraamii. Feesbuukii nama hordoftoota hedduu qabu keessaa nama baay'ee dinqisiifatu qabda? Qaba. Meeskii faana dinqisiifadha. Meeskiirraa maal baratte? Tiktookii ishiin hojjettu baay'ee dasna jedha. Kanaafuu ishiin galateeffadha. Ammayyuu jabaadhuun jedha. Har'a miidiyaa hawaasummaa keessaa Tiktookiidhumaan fayyadamee biraan fayyadamnee Feesbuukii ilaalaan ture. Kanaatiin kanaaf isaatii hojiidha. Tiktookiirraa maal fa'aa baratte gaalaalteetta? Wanti ani irraa baradhamtu hin jiru. Wanti irraa baradhamtu hin jiru. Ittoo hin dabbarame tan mukaa jechuudha. Miidiyaa hawaasummaarraa namoota hordoftoota baay'ee qabanii nama irraa barattu yookaan nama jaallattu wayi qabdaa? Miidiyaa hawaasummaarraa namni irraa barnoota baradhu ammayyuu namtu hin jiru. Namni jaalladhu malee namni jaallattu? Iyyoodaabin jaalladha. Iyyoodaabin jaallatta maaliif jaalatta maal irraa baratta? Wanti ani irraa baradhu dhugaadhuma waan jirtu waanuma namni gola isaa keessatti hojjetu ifa baasee sooshaal miidiyaa irratti dubbata. Kanaaf isa jaalladha. Miidiyaa hawaasummaa Feesbuukaa nan fayyadama, Teelegiraamidha. Darbee Waatsaappii wantoota tokkollee nan ilaala. Warreenuma kana baay'inaan. Feesbuukii yookaan Teelegiraamii irraa nama dinqisiifattu yookaan immoo nama hordoftoota baay'ee qabu qabdaa? Namni nan dinqisiifadhu karaa Tiktookii kanaati. Tiktookii kanaan xiqqoo ishee naan ilaalutti namni natti tolu ayyutti mucaa gara walisoo kana isheedha. Maal immoo irraa baratte? Wanti irraa baradhe aadaa saba sanaa guddisuu irratti illee gahee qaba. Kanarraa waan nama bashannansiisoo tokkoon gadhiisti. Kanumadha. Miidiyaa hawaasummaa kanan fayyadamu Feesbuukii kana nan fayyadama. Yuutuubii illee baay'ee fayyadamu. Akkasumas immoo Teelegiraamii kana yaaduma akkas yaada adda addaa dabarsuuf nan fayyadama. Feesbuukii irraa nama hordoftoota baay'ee qabu keessaa wayii nama jaallatta wayii nama hordofta wayii qabdu? Ani laaluu malee dubbiseetuman bira darba malee dhaabbataadhaan kanan deeggaruus hin qabu.
yaada yaa kan tolee dubbiseetuma like godhee darba kanaan hin feene dhiiseetuma bira darba. Miidiyaa hawaasummaarraa maal fa'aa barattanitti agamma? Ani miidiyaa hawaasummaarraa kanan baradhe wanti hin taane sin jira. Wanti nama jibbisiisu walitti bu'iinsa maal walola yookaan wannuma hin fakkaanne wanti dabarsu jira. Isa baay'een jibba. Miidiyaa hawaasummaa kan akka feesbuukii, instaagiraamii illee seeneeraa, telegiraamii. Feesbuukii, instaagiraamii fa'aa seenteetta. Feesbuukii yookaan instaagiraamii, tiiktookii fa'aarraa nama dinqisiifattu yookaan immoo hordoftoota baay'ee qaban nama dinqisiifattu ni qabatta? Namni dinqisiifadhu akkuma tamma sirba isaa kana naaf firte sirba Alii Birraa kan. Alii Birraa dinqisiifatta garuu sooshaal miidiyaa warra fayyadaman keessaa warra hordoftoota baay'ee qaban keessaan sin jedha. Kan akka Jawaar Muhammad xiinxalaa keenya baay'een jaaladhaani. Jawaar Muhammad irraa maal baratte? Yaa'u sochii qabsoo biyya kanaa keessatti nama gahee guddaa taphate bilisummaa calaqqee bilisummaa amma agarre kana keessatti nama gahee guddaa taphate Jawaar Muhammad. Bara faana kan wal qabatu mammaaksa kanallee baay'ee danda'u xiqqoon itti ulfaata garuu mammaaksuutoon adii jirta. Mammaaksa yoo jettu afaan Oromootiin dha. Bara faana kan wal qabatu bariin darbu. Bariin darbaa taajjabni hin darbu kun mammaaksa afaan Oromooti. Kun mammaaksa yeroo xiqqeetti mammaakanidha. Akkasi. Mee mammaaksa bara faana wal qabatu tokko naaf jedhu. Baraa fi furguggee gadi jedhanii jala darbu. Ifama maalidha laatatti hin qophu. Mee yaad bara faana mammaaksa wal qabatu. Baraa fi murtuttee gad jedhanii bira darbu jedhama. Baraa fi furguggee gad jedhaniituma dabarsu jedha Oromoon mammaaksa. Baraa fi murtuttee gad jedhanii jala darbu. Kitaaba meeqa dubbisteetta? Hagammaa kitaaba kana lama caala. Maal fa'aadha? Waa'ee afaan Oromoo akkamitti akka afaan keenya guddifannu aadaa keenya guddifannu. Maal jedha kitaabichi mata dureen isaa? Mata dureen isaa afaan Oromoo jedha. Aga kitaaba 5 tokko dubbisuun oolu. Maal fa'aadha kitaabichi? Kitaabota ogbarruudha. Ogbarruu garaagaraa nan dubbisa kanadha. Hedduun dubbisee dhugaa dubbachuudhaaf lakkoofsa isaa garuu hin beeku. Maqaa isaa hanga tokko nan yaadadha. Mee sakandii 10 sii kennaa sakandii 10 keessatti wantoota dubbiste naaf. Miila kaayyoo dubbiseera. Qoricha maraatu dubbiseera. Eessaa karam dubbiseera. Aan Oromoof qaaliidhaa dubbiseera. Isaan kan hin gahe. Kitaabota dubbiseera. Baay'inaan meeqa wayii dubbistetta? Baay'inaan aga 5. 5 sakandii 5 sii kennaa sakandii 5 keessatti 5 isaa naaf himta. Kan eebbisa baay'isa barreesse kan baay'isa eebbisa kolfee tatarraqanyillee ay mata duree kitaabicha kolfee naarres kan jedhu daddagadheera garuu kitaabota baay'eellee miti xixiqqoo man dubbisa. Meeqa dubbistanii itti agamma? Lakkaa'illee beekuu baadhu ani kitaabni ammaatti beeku gurguddaa dhaga'ee kanan keessaa waa dubbachuu danda'u kitaaba 4-5 tokko. Maal fa'aadha isaan? Fakkeenyaaf waa'ee gootota Oromoo. Seenaa Oromoo jaarraa 16ffaa kitaaba Miiltoo kan biraa maalinni baay'een dubbisee seenaa garuu yaadadhu amma kanatti malee kitaabotan dubbisee hin jiru. Kitaaba meeqa dubbiste? Kitaaba Ingiliffaatiin dubbise caalatti. Baay'ina isaa? Kitaaba 2. Sakandii 2 sii kennaa sakandii 2 keessatti kitaaba sana naayi. The Secret kan jedhuu fi The Power of Subconsensual Mind kan jedhu. Tole baay'ee galatoomi. Hayyee galatarraa. Faadhotillee. Ministeerri galateeffadha waan naaf ferteef. Hayyee. Baay'ee galatoomi. Ishee. Kan daawwachaa turtan qophiin keenya ammas barnootaa kana fakkaata ture. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffanne torbee sagantaa kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu jecha qophicha qopheessuun kan isin faana ture ani Lubee Girmaa akkasumas ogeessi kaameeraa keenyaa Firaa'ol Abrahaamidha.
torbee sagantaa kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisuu fayyaan tura. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee.